سجايب كيسا وبوليتيكو لسوين فيها maal jettee sabde immoo أبا مناكو برندي ما نارنا نيجينا إيه siif Hello. Dhugaa? Waan akkasii ibsa fakkaata. nan assistent dhugaa. Inni siifi haadhas akka abbaas waan ta'eef erga si heerumsiisee booddee fuudhuu ni danda'a. Shop itinaaf him. Maal taateeti immoo? Odaa gammadanii na jaalin duraa fatti immoo ani immoo jalqaba osoo inni fuudhiin hin heerumu. Boo sagal mana gandaan jedhinatti kunis mana keetii miti yaadaatu. Attam godhu reewoon dhufee yoo tokko ishee mayyuun harkaa fudhatuuti maaf akkana jettaati. Tole jedhiitiin nu faana jiraadhu. Mee akka gaa'ilan dhaabbanneef sababa gaanatti dhiyeessitu maali? Sinan ani xiqqoo turran siin jedhe malee adda baana siin jechaan jiru. Waggaa 2-3 booddee wantootan sirreessu jira achi booddee olfoona. Si fokko amma hojii koo kana sarara qabsiisee waadaan abbaa kootiif seene galmaan ga'uu qofa kanan barbaadu. Maaloo dhiisi kenna maaloo dhiisi gadooma kana dhiisime gadoo waan tokko faayidaa siin qabu jireenya kee tadheessa. Siifan abbaan barsiifis abbaadha. Simboosaa jettamu bareedina isaa jettamu dhaabbii isaa jettamu yaa Rabbi sumaaf ta'a bilu dhugaa sumaaf ta'a. Maal dhugaa bilbila isaa irraa fadhee nuufisa. Ati isa karaa deemus isa dheeraas Isa gabaabaaf anumaaf awwaadeetta. ani kanan jedhu. Maal ta'a yoo wal fuutan? Armi waan hundumaa sitti jira miti hojii harka koorra jiru haa xumuru bara garcidha godhannaa siin jedhee si taasee jira maaf of dhiphistaati. Furniture all like hojii baay'ee gaarii hojjette. Gabaachicha sirriitti qopheessite. Tole, amma laaqanni waan ga'eef booddee mallatteessisiif kenni. Hayyee roobsan laaqana eeginaa jedheera duratti keessumaa afaan waan turtaniif osoo Dhugaa moo? hin deemne. Har'a laaqana qofaa nyaachuu kooti jechuudha. Tole, galatoomne. Hello. Hello Melu. Awusin. Akkam oolti? Akkamsin. An laaqana waliin nyaannu jedhani Meelishaa. Laaqana nyaadheera yeroo hojii dhaaba qulla argina. Tole erga laaqana nyaattu. Bunaa dhunnu kaa naannoo ofiisii kee waan hin jiruuf Meelu. Maal Siinaan hojii baay'een qaba. Kanarratti akka duraanii sana waajjira sagal ba'uu hin danda'u. Hoogganaan keenya ammaa kun baay'ee siriisidha. Meelu. Maali kana mara mana hidhaa galte moo hojii dhiisiin siin jedhe? Sa'aatii laaqanaa kee fayyadami siin jedhe malee. Siinaan ati immoo mormii jaallata. Sitti maan jiramti siin galuu isiifi? Gaafa hojii fixu siin bilbilaan siin jedhe. Harmees waan yaadeef boruu achumaan deemnee ni ilaalla. Tole sammuu Meelu koo. Isheenis baay'ee si yaafatti baay'ee si yaaddeetti. Tole bareeddu ko. Baay'ee si jaalladha. Anis si jaalladha. Tole nagaatti.
Laaqana baane moo? Lakki asumatti nyaadha hidheenyu bofraa amman hiriyoota haaraa argata. Tole jabaadhu itti barta. Jaallatama. Itti barta. Maal ta'a ammatu wal faana nyaanna naan jedhe. Yaa jarri nama akka namaatti hin laalan. Bareedduu koo naa yaaddu. Nyaadhu kaatis nyaachaan jirtu. Nyaachaan jira. Siif booddee wal agarramte yeroo hojii dhaabatu. Roobi kan guyyaa guyyaatti wal agarrummoo xiqqaatee guyyaatti lama wal agarra. Maal qaba? Ani guyyaatti yeroo 10 sun si argee hin quufu. Ija guutuun illee si ilaalee hin beeku waan na jala dhumtu natti fakkaata bareedduu. Amma sadhiisiiti nyaata keenya hojiin akkasitti hin barfanne. Nanti baay'isteen. Nyaadhu meetti nyaachaan jirtu. Hanga yoonaa si gaafachuu dhabuun kun ajaa'ibeera. Waa'ee maali? Maqaa waajjira keetii maal jedhama? Maal maqaa qaba jetteeti? Nyaadhu. Maal roobi? Waajjiratu hojjettu maqaan qabu? Jechuun hojii maarkeetingidha, hojii koomishinidha waan ta'eef walii gad deema waan ta'eef biiroo dhaabbataan qabu. Ani agarra qacaramtee waan jettu natti fakkaata ture bar. Qacaramtee moo jedhama? Hiriyaa koo waan ta'eef hojii takka takka gaafan fidu waan koomishinii wayinaa yaada. Kanumaaf maal gaaffiidhaan na cinqiteef nyaadhu bareeddu koo. Akkas taanaan isiin namni loluun jiru. Ani hogganaan kolatti eekama. Daddafii nyaadhu kan deemna. Nyaachaan jirtu bara. Meeluko ekkiti waajjira keenya baatee akkamitti akka biiroo na jibbisiise sitti himuu hin danda'u. Dhugaamoo ani immoo waan na irraanfattee natti fakkaatu biibi. Kusa dhiisi. Eenyu takka kennaaf ta'a jetteeti. Garuu gammaddu waan taateef ani si gammadee jira. Dhugaadha. Baay'ee natti tolee jira bara. Wanti hundumtuu akka yaadetti naa deemaa jira. Akkasii ta'e giftii koo galatoom. Eenyudhaan kaastu? Eessi seenaan booddeen bilbilaaf. Meeluko seenaan irratti bilbila cuftaa kaasiif maaloo? Dhugaaf natti miyoo jette kan akka seenaan baran harka harkanatti hidheen jiru. Saatii 24 guutuu wal faanaa taanu jedha. Gaafa wal arginu immoo haasaansaa waa'ee wal fuudhuu heerumaa maarree. Ani immoo namni bilisummaa hona dhorkuun barbaadu dhugaa. Meelu nama akkas jedhamu argameeti amma nama akkas jedhu dhibame. Ani immoo akka nama biraa miti kaa. Ani immoo namni kamiyyuu akka bilisummaa kana jalaa fudhatu hin barbaadu kaa. Haala kanaan dhugaa natti miyoo jette waan wal faana turuyyuu natti fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu siinaan baay'ee nama garaa qonna nyaata. Si jaallachuu malee maal balleesse miila? Ani immoo siinaan baay'ee na jibbisiise. Gogaan kun. Siinaan. Kun na jalaa bal'ate mureetti galchu moo kan muramiin jira? Ajajaa wayi. Kan muree ammaree fakana nagaa bataa. Maali kun hin jedhamanii? Du'aan kun
Kot daf kot. Kosirreessi. Laa hojii kana hin quuftee siin ta'u ta'e ba'uu dandeessa obbo. Humnaan quucee qoonqoon quucaas. Hiici. Waggaa meeqas kee gangalattee kana beektee hin hojjettu. Haala kanaan gaafa yaadu waan itti fufnu iyyuu natti hin fakkaatu. Dhugaa. Meelu, ani yeroon yoom akkasii naaf ta'an jedhatu immoo waan itti fufnu natti hin fakkaatu jetta. Yeroonis na gaafata mana keessatti riyaan kee maal taatee haal sirriitti jijjiiramtee maal lan jedhu. Maal? Ahaa. Siinaan meelaalaan natti jijjiiramtee dheeraa amachuu jalqabeeraa jechuudha. Nama miti. Maalidha ree? Riyaa isaadha miti. Sammuu siin sitti hin beekamne malee baay'eetti jijjiiramtee jirtu. Meelu koo yaadatta amma afur taanii yeroo akkamii akka dabarsaa ture. Sun eessa jedhame amma? Atama baay'ee biiziidha yeroo sii bilbiluun argamtu beellaman kabajuun baddaanu jalaa. Ammoo siinaan akka itti hin dhaga'amneef jedhee yeroo baay'ee akka isaan kophaa isaanii wal arganiif lamaan isaanii walitti dhiisa. Sirriidha. Garuu immoo dhiibbaa hojiin irra jiru hubachuu danda'u qabanne. Meeluu koo garuu itti yaadi sirriitti. Dure. Siinaaniin garuu hammam akkan jaalladhu beektamte. Nan beeka meeluu koo. Garuu haasaa qofaan miti. Gochaadhaan natti agarsiisi. Gurbaan gada bilbila dirqamaa sirraa fudhate suusii bilbileera. Eessatti yaadatte? Noo karaa keenya jalqabneerra. Ati garuu carraa kun irratti gubdee oolte. Ani maa namni akkamittiin dirqamaan bilbila namarraa fudhatee akka tilaanneef barbaadee ture ka. Baay'ee mana dhibdaanoo jaalladheeroo yoo bilbila koo kenneef. Akkasitti natti hin ture akka keessi kee barbaadaniif. Yaa budoo. Ani kanan jedhu ammayyuu boonaan jaallattamteeti. Akka duraa ta'uu baatus waa'ee boonaa yeroo yaadadhamnes miira addaatu natti dhaga'ama. Ta'us garuu suuta waa'ee boonaaf keessaan baasa jedheetuma yaada. Biluuko, ani garuu yeroo hundumaa akkasii wajjin taatan ture fedhiin koo. Maal godhu ka? Waan waaqayyo jedhutu ta'a. Dhugaa keetiin malee. Ana dura akkati boonaa jaallattu kan sirratti bareeqanii turte. Anaanu na dhiba bara. Akkamitti akka isheen akkam boonaa jaalladhu narratti barte akka yoo na gaaffii natti ta'a dhugaasii jedha. Yaaddeettaa yeroo hundumaa gaafa isheen gaaffiidhaas dubbistu. Utuu asufii garuu amma eessa jirti qananii? Ammaa nutti hin beeka. Bilbila ishee yeroo bilbiluuf narraa kaastu maal akka balleessin hin beeku ana. Kan keessin kaastu? Hin kaastu maal yeroo meeqa ishee bilbilee naannaan kaastu bara. Maal akka isheen taate hin beeku ana. Lakki riyaa yeroo lama keenya hin barbaanne jechuudha. Hin beeku. Egaa akkuma inni ibse obbo Firaar dhaabbanni kun orderiinsa orderii guddaadha. Murtee addaa waan barbaaduuf hanga rakkeetti fideenis kafaltii irratti haalli akka mijatuuf barbaadu. Pirsantii 50 dursa kaffalanii pirsantii hafe 50 immoo ji'oottan 3 keessatti kaffaluu barbaadu. Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf yeroo gabaabaa kana keessatti maamila hanga kana kunuuf fiduu keetiif. Roobsan, yaada isaan kaasanii akkamitti ilaalta? Baay'ee gaarii natti fakkaata. Gatii olaanaa kan waamanis sanirraanis immoo oomisha keenya baay'ee al takkaatti waan fudhataniif ji'a sadiitti olii galuun gaarii natti fakkaata. Miilaala haa ta'u yaada akkamii qabda? Anis yaadni koo Roobsan faana wal fakkaataadha. Oomisha hedduudha kan jarri ajajanii maamilummaas jara faana uumuun nu fayyada. Baay'ee gaariidha. Osoo nu wajjin hojjetanii baay'ee nutti tola. Yoom isin beeksisa jettee? Torbee kanan jedheen. Baay'ee gaariidha. Waanuma fedheefu yoo yeroo qabaadhu waliin deemnee dubbisna. Baay'ee. Amma deemuu dandeessa. Ulfaatu gurfaa. Roobsan, miilaala akkamitti ilaalti? Baay'ee cimtuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo gabaabaatti maamila afreeffaa fidaa jirti. Anaan baay'ee na dinqee jira. Hojii kana milkooftee jennaan koomishinii guddaa argatti. Sirriitti malee. Cimtuudha baay'ee.
Hojii koon beektamni ta'e eegala. Walumaa gadi fiiguudha. Garuu roobii koolii gadi fiiguun kun si miidhuusi. Homaa miti. Jaarsi kee nama salphaa miti yaaddeen akka tinaaf yaaddan beekan bareedu. Ani garuu walii gadi fiiguun kun si miidhu natti fakkaata bara. Amaluma hojichaati. Yeroo takka bilbila kana dubbisee deema. Dhiifama tole. Oh akkam gaaddisa naguma dhimma caalbaasii sun maalirra ga'e dhugaa ittaay ani kana naman baay'ee gammade dhugaa caalbaasii kana moo keenyatti baay'ee gammade maal rakkoon qabu ayye ganaman dhufu ganamaan tole galatooma tole gaaddi nagaatti ganamaan dhufa ayye tole nagaatti. Siif. Maal fuulli kee baay'ee fedheef. Baay'ee gammadeera. Baay'ee. Maal ammoo nama kanaas gammachiisa. Eegumaan si argadhe hojiin koo hundi naaf ta'aa jira. Waan hojiilee cuffatanii. Inni nuuf suuqa. Ati naaf carraa kooti. Maal argatte? Hojii wayiiti naaf ta'e. Hojii maal? Hojiin koomishinii xiqqootti argadhe. Siif koo osoo si waliin ture baay'een gammada. Baay'ee natti tola ture. Amma deemuu bareeda. Waajjira deemee waan ani sirreeffadhu waan hin qabuuf deemuu qabu dhiifama bareedu. Rakkoon qabu roobii koo ati miti milkaa'e. Kanumaaf as jaalladha. Boor garuu haala mijeesseen si bilbilaa waliin. Waan yaaddee rakkoon qabu. Naa jiraadha. Baay'een gammadee. Baganaa gammadee roobii baati. Gammachuun kee gammachuu kooti. Deemi rakkoon qabu hojii miti. Galatoon bareedu. Furniture all like. Miilala dhugaa hedduu na boonsiti. Galatoomee boofraa. Garuu maal yoo jetteenidha kan gatii kana walii galan? Homaa wanti addaan jiru. Qulqullina meeshaa keenyaa fi sadarkaa dhaabbata keenyaan itti himu. Kanuu. Roobsan gargaartuu cimtuu argate jechuudha. Galatoomee boofraa. Roobsanis baay'ee nama ba'eessa. Beekumsa qabuu fi muuxannoo isaa namaa qooduuf hin sassatu. Dhugaa jette roobsanii immoo hojjetu garaa isaarra hojjeta. Anaaf immoo boliisaan hojjeta. Roobsaan erga sin faana hojjechuu jalqabee tureera? Eeyyan hojii wal faana jalqabne. Yuunivarsiitiidhaa kaasee hojii baranne. Akkuma achi baaneen abbaan koo hojii nuuf kenne. Maali miilala nagaamti? Nagaadha lakkee xiqqoo ishee ho'a jira fakkaata. Ani kanan jedhu hiriyaa keetii miti akkamittiin beektuun? Yeroon immoo amala meelus mati beektuudhaan akkamittiin beekani? Sanarratti immoo waan tokko waan naan jettee iyyuu qabdu. Waan ajaa'ibu namni yoo itti balleessites kanatu badee sanatu badee kana sirreessituu naan jettee waan rakkina tokko iyyuu hin qabu. Mee yaada akkamitti namni lafumaa kee nama cufu? Abbaan kee akkamitti lamaan keessaniif hojii uumuu danda'eera? Abbaan koo durumarraa kaasee bakka isaa bu'ee kan hojjetu hin barbaadu. Kanaaf jecha iddoo hojii na fidee wanta hundumaa wanta jiru natti agarsiisa ture. Anis immoo diipaartimentii maanaajmentii immoo baradhu akkan achi ba'een waajjira keenya keessa akkan hojjedhu beekan ture. Roobsanis barataa cimaa waan tureef
achi akkuma baaneen hojii akka nuuf kennu waadaan of seene. Abbaan kee nama gaarii turanii jechuudha. Atis carra qabeessa. Eeyyeen carra qabeessa. Garuu eebbifamee waggaatti du'aan addunyaa kanarraa boqote. I'm sorry. Nan gadda baay'ee. Homaa miti. Waa'ee koo qofa na gaafataa? Mi'aatu waa'ee keenyatti, waa'ee maatii keetii. Obbo Firaa'ol, ani homaa waan himamu wanta addaan qabu. Amma obboleettii koo faana jiraadha. Adaadaa keenya nu guddise. Haati keenya obboleettii koo ishee quxisuu osoo deessuu da'umsa irratti duute. Abbaan keenya immoo numaa xiqqoo guguddatu ijoollummaadhumaan nurraa du'e. Du'aatii abbaa keenyaatiin wal qabatee aniif obboleettiin koo gadadoo guddaadhaan guddanne. Kanuma. Yoomi kan wal agartan? Guyyaa akkas torban tokko ta'aa jira. Sanarraan immoo akkan naannoo ofiisii ishee dhaqu tasan barbaadu. Maaluma akka waan lafa sana jiru hin beeku. Meeluun ibbinuman barbaadu. Hojiitti baay'ateeti malee waan biraa waan yaadde tokko iyyuu hin qabdu. Utuu waan yaadde jiraate immoo nan dhoksitu. Garuu waa'ee bultii akka isheen barbaanne sirriitti hin beekamas. Waan hundaafuu waan hin irreeffanneef xiqqoo irratti eegna. Garuu kun amma yoomitti ta'a? Siinaan ati amala meeluu haaraadha moo? Isheen ofii isheetiin deebitee dhuftee dhiifama si gaafattee akka keessan durii ta'uu dandeessu. Yeroo xiqqoo ishee eegi. Tole garuu miyyuu tole siif jetti ta'eef mee harki haasofsiisu yaadde rakkinuma ishee maal akka isheen taate. Yeroo baay'ee yeroo hin beellamu isheenis biiziidha garuu hundaafuu amma hin danda'u waan hin danda'u na yaala. Isa rakkinni guddaa. Ati qofti tasgabbaa'e. Baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan kee maal ta'aniif kan isaan du'an? Ifama Obbo Firaa'ol, waa'ee abbaa koo haasa'uu hin barbaadu. Maaliif? Abbaa koo birrii fedhanii ajjeesan gaa? Ifama Obbo Firaa'ol. Rakkoon qabu. Dhiifama miilaala. Gaaffii kana waan nuti gaafadheef. Lammaffaa sitti hin kaasu. Lakki dhiifama sitti ni geemti Obbo Firaa'ol. Rakkoon qabu si nu badha. Waa'een abbaa koo gaafa ka'u xiqqoo miira keessan gala kanaaf. Garaaf siifna hin qabu. Hanga boruutti maallaqa konaa kaffaluu baannaan manicha nan dhuunfadha. Ati jalaafummaa kee kana dhiisee naan jettee. Robson, osoo mana koo beektu moo? Abba! Hawwiin koos namanni ittiin boonu ta'ee argu ture. Hoogganaa wajjin affeerraa laaqanaas jalqabdanii. Akkanatti fakkaatutti Firaa'ol mee ilaala waan sirriitti si barti natti fakkaatu.